Akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii nagaa koo galata waaqayyoo baga nagaa taatanii galgalaa jira yeroo viidiyoo kana hojjedhu sirriitti mul'atu waan ta'eef ifuma siin gaafadha jechuudha asumaa jetti. Akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatan hundumti keessan warras akkuma barame viidiyoo haaraadhaan dhufee jira yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaatiif yaadan kennaa fi eksperiyaansiin biyya Arabaatiif biyya keessatti qabu akkasumas immoo waa'ee jaalalaatiif namoonni gaafii yoo nagaafatan jireenya dhuunfaa isaaniitii irratti wanta akkanaatiin naquunnamee beeka maal goono atis yaada kenni warra naan jettaniif akkasumas immoo komentii irratti yaada keessan kan share gootaniif guddaa galatoomaa isin warri nagaafattanis warri komentii barreessitanis hunduma keessanuu sinan jaaladha sinan kabaja galatoomaa yeroo jalqabaatiif karaa chaanaalii kanaa kan dhuftan hin laaltan viidiyoon kun isiniif fayyadu hin laaltan taana subscribe godhina garuu yoo subscribe gootan akka viidiyoo kana ilaaltan abdiin qaba viidiyoo ilaalaa yeroo hundumaa wanti har'aani gaafatame gaafiin har'aani gaafatame gaafii kana dura gaafatame hin beekne gaafii addaati jechuudha gaafii addaa sabab dursee sin galateeffadha kan gaafii kana na gaafatte sababni isaatis namni tokko jechuudha yoo sin kabaje yoo sin jaalate malee kan gaafii sin gaafatu yoo akkasumaan akkuma nama kamititu sin ilaale gaafii akkasii sin hin gaafatan dursee shamarreen maqaa keenyaa shamarreen leemi daa'imman leemiti kana na gaafatte haadha ijoollee lamaati jechuudha inna jireenyi ishiin keessa jirtu baay'ee ulfaataadha komentii isaanillee ilaaluu ni dandeessan jechuudha viidiyoo karaa gadaanuu jira irratti yaada keessan jechuudha dhugaa siniin jedha waan sin ajaa'ibu viidiyoo namni baay'een ilaaluu isaati miti amma asirratti jechuudha viidiyoo namni baay'een ilaale faayidaa siniin qabu viidiyoo namni tokko sinii ilaale namni lama sinii ilaale yoo yaada isaanii sinii qoodan maal haasa'uu ishee maal haasa'aa jirti maal barsiisaa jirti maal dubbachaa jirti yaada kiyya namni wanta nani dubbachaa jiru yookiin immoo afaanani dubbachaa jiru kun galuufitu na gammachiisa jechuudha namni kuma tokko yoo ilaalee wanta sin jettan hin beekan yookiin immoo dhageenye yookiin immoo homaayyuu sammuutti qabatan ta'e faayidaa siniif hin qabu faayidaa kan siniif qabu namni waan isin haasa'aa jirtan kana sammuu keessan hubatee yoo gaafii gadda addaatillee kan sin gaafatu ta'e akkasumas immoo komentii yoo isin barreessu ta'e kuni garaagarummaa guddaa qaba isiniin jechuun barbaada yeroo baay'ee namoonni baay'een viyuu garaagaraa qabu viyuun isaanii hamma 20 40 50 garuu yaadan qaban namni yaada isaanii deeggaruun jiru hin ilaalama malee jechuudha inna ani immoo yeroo namni tokko jechuudha namni tokko sin kabajee gaafii ulfaataa yeroo sin gaafatu dhugaa isiniin jedhan gammachuunis isinitti dhaga'ama cimtanillee waan hojjechaa jirtanitti jechuudha hin jabaattu iddoo kennitanii fi hin jabaattanii hojjettanii isiniin jedha galatoomii gara gaafii isheettan deebi'a abbaa manaa qabdi shamarreen tun yookiin dubartiin tun jechuudha ijoollee lama deessee fi jirti dura biyya Arabaatti turte qarshii ishiin hojjettee dhufte saniin jechuudha erga wal fuudhanii booddee yaa namni erga wal fuudhanii booddee yeroo baay'ee ani qarshii keessaniin kennina akkasiniin jedhu jaalallee keessaniif malee abbaa manaa keessaniif miti abbaan manaa ta'uu fi jaalalleedhaan ta'uun sirrii miti ani abbuma manaatiif illee kennuu deeggaruu baadhus garuu hojii tokko yoo ittiin walii wajjiniin ittiin hojjetan ta'e sirriidha dheeta yaada gama kiyyaan erga heerumtanii booddee namni erga daa'ima walii da'anii ta'u qarshii wal dhawachuu sirriidha dhee yaadu gama kiyyaan akka sammuu kiyyaatitti akka yaada keessanitti isinillee yaada keessanitti kennuu ni dandeessu ani yeroo baay'ee nama tokko osoo ijaan hin argin osoo qaamaan hin argin jaalalaan osoo jirtanuu qarshii keessan hin kenninaadha malee wanti nani jedhaa jiru abbaa manaa keessaniif immoo yookiin abbaa daa'imman keessaniitiif qarshiin kenninaa isiniin jedhee hin beeku jechuudha egaa shamarreen tun maal naan jette gaafii addaa tokko na gaafatte dhugaa isiniin jedha gaafii san irratti hundumti keessanuu yaada keessan akka kennitan hin barbaada shamarreen tun biyya Arabaatti kan wal baran jechuudha biyya Arabaa osoo teessuu achumatti wal barteeni bilbilaan dhufte yeroo dhuftu kana abbaa manaa ishee wajjin wal argitan jaalala addaa keessa seenan jechuudha abbaan manaa ishee jaalala addaa qabaa fi bakka akkuma wal kabajanii akkuma wal jaalatanii jira sanitti ture jaalalli isaanii wal fuudhanii gara ijoollee lama da'uutti geesse jirti mucichi dhirtii ishii fuudhe kuni dursa jechuudha osoo ishii waliin hin barintu dura jaalalli takka qaba
intala jaalatu takka qabaayyuu jaalalleen isaa tun immoo baay'ee bareedduudha tola hin jenneef isaaf jechuudha. Tola hin jenneef ture yeroo sanitti innillee harka qalleeyyiidha. Yeroo intala tana waliin baruu harka qalleeyyiidha. Qarshii isaaniitiin jechuudha. Qarshii intalli tun fiddee dhuftee fi konkolaataa bitanii konkolaatarraa gara konkolaataa biraatitti darbanii qabeenyi isaanii qabeenya addaa ta'ee jira. Baadiyyaa keessatti hin qotanna jettee wanta hedduudha bakka kan isaan qaban jechuudha. Inna waaqayyo kennaa addaa ta'e nuu kenne qabeenya hin horanne akka malee naan jette. Erga horatanii booddee erga namichi kun jijjiirama argisiisee booddee shamarree isa wajjiniin tasa wal argan. Shamarree dura ishee inni jaalatu waan isheen hin jaalanne. Isheen immoo yeroo sanatti hin barbaaddu isa. Amma dura isa hin jaalattu yookiin immoo hin barbaaddu ture. Sababni isaatis harka qalleeyyiidha waan ta'eef jechuudha. Shamarrittiin baay'ee bareedduudha. Jaalalleen isaa kan duriituun jechuudha. Egaa amma erga konkolaataa keessatti tasaa wal arganiit isatu isaan jedha beeka kana amma boodarra sin asraddaa akkaataa isinitti isinii galutti isinitti hima. Konkolaataa keessatti wal arganii isheen illee ergasii nama biraatti isin heerumne akkuma jirtu kanatti jirti jechuudha. Erga wal arganii booddee jechuudha dhiifama naaf godhaan namni na waamitan jechuudha viidiyoo kana addaan kutee waan ta'eef jechuudha. Isheen akkuma sanitti jaalalleen isaa isheen duriituun hin heerumne. Inni garuu fuudhee ijoollee lama dhalfatee jira. Ishee lammata fuudhee wajjin yookaan immoo jaalallee isaa ishee duraa raafatee niitii erga lammata jaalatee fuudheeti jechuudha. Niitiin jedhamtu isheen dura jaalatee ture. Jaalalli isaanii walitti dhufuu inni harka qalleeyyii sababa ta'eef jechuudha. Amma immoo erga inni qabeenya kana argateeti jechuudha. Dubartiin sunitti sissiqxee walii birbiran yeroo hundumaa wal arganii yeroo baay'ee bakka inni jaalala isaa ishee baay'ee jaalataa ture ishee duraanii jechuudha. Garuu sababbii inni qarshii hin qabne duwwaadhaaf irraa fagaatte sun. Yeroo tokko beektanii sammuun dhiirota dhugaa siniin jedhaan sirriitti yaaduu hin danda'u naaf fakkaata. Fakkeenyaaf shamarreen takka amma fakkeenyaaf namni tokko qabeenyaaf jedhee erga isinitti dhiyaateeti. Namni tokko jaalalaaf jedhee inni jaalatee jira. Isheenis hin qabdu innis hin qabu. Homaayyuu wanta qaban hin qaban jechuudha qabeenya kan jedhamu. Garuu inni akkasumatti dhaba ishee wajjiniin jaalata. Isheen immoo qabeenya barbaadde jechuudha. Nama qabeenya qabutti heerumuu barbaadde. Sababbii saniif isan barbaadu jettee gargar baatee hin jaalallee inni ishee isaa kan duraa sun jechuudha. Amma immoo inni horatee jira konkolaataa qaba. Konkolaataa irratti konkolaataa qaban jechuudha. Qabeenya hedduu qaban baadiyyaatti ni qotannaa. Qabeenyi keenya baay'ee waaqayyoon garanaan baay'ee nu eebbise jettee jirti jechuudha. Intalli yeroo koomentii na barreessitu. Inna maalan godhaa garuu sababni na dhokatee yeroo hundumaa isheedha bilbilaa jaalalli inni duraan naaf qabu sun irraa hir'atee jira jette. Irraa hir'atee jira. Inna yeroo inni dhokatee na bilbiluu fi footoo ishee argee ishee bira deemee isheedhaan argeen jira. Hundumaa wanta inni irra jiru kanarra geesse jechuudha. Isatu itti hime amma fakkeenyaaf duratti akkuma konkolaataa keessatti akka argan dura qabeenya waan inni hin qabneef akka isheen irraa fagaatte waan hundumaa jechuudha. Waan hundumaayyuu isatu isheetti hime. Sinigala miti ishiin wanta beektu qabdu. Nititti tana duraan yaa baru, nititti tana har'a yaa argu wanti ishiin beektu hin jiru. Isa kana isatu ishee asradda'ee yookiin immoo isheetti hime jechuudha. Inna isin hundumti keessan yaada keessan akka koomentii irratti intarneetii tana barreessitan nan barbaada. Sababni isaatis ifama godha. Hundumti keessan koomentii barreessaa jechuudha. Yaada keessan maal gochuun qaba? Inna yeroo tokko jette ofitti illee hin haara wanti inni gochaa jiru. Inni ishiinis qarshii isheetiin waan hedduu argatanii jiranii jijjiirama argisiisanii jiranii daa'ima qabanii wanta hedduu qaban jechuudha. Erga isheedhaan wal baree ishee lammataa tanaan erga wal baree jijjiirama jireenyi isaanii jijjiirama argatee jira jechuudha. Inni garuu kana hundumaa irraaffatee ishee kaleessa isa dhiistee deemtee tana wajjiniin wal argaa jira. Ishee wajjiniin wal argaa jira garuu yeroo tokko immoo oolman isheen haati manaa ishee haati daa'ima isaatuun jechuudha. Oolte fi yoo yaadate iyyuu yeroo tokko ofitti agaddu iyyuu malee hidhiisuu hin dandeenye yookiin immoo ishee duraa sanirraa fagaachuu hin dandeenye jaalallee ishee duraatirraa jechuudha. Maalan godhaa? Isaan gargar bahu moo qabeenya kiyyaan wanti hundi jijjiirama kan argisiisne jette maal gochuu akkan qabu anattu yaada kiyyamme isin yaada kiyyana keessan naaf kennaa
jechaa jirti. Hundumti keessanuu maal akka isheen gootu live irratti odoo ta'eeti jechuudha. Baay'ee namatti tola garuu live irratti yeroo ta'e baay'een keessan hin dhuftan live irra yeroo baay'ee ijoolleen ana hordofan ijoollee biyya Arabaa jiran waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu namoonni kamiyyuu intalli tun maal haa gootu? Baay'ee jaalatti wal fuudhan innillee baay'ee jaalata baay'ee ishee kabaja ijoollee lama walirraa oolanii jiru jireenya isaanii jijjiiramee jira qabeenya qaba wanti rakkina jedhamu tokko arginee hin beeknu jettee erga walitti dhufneeti. Kanaafuu maal gochuu akka qabdu nisittiin tun ijoollee isaa wajjiniin ijoollee haadhaaf abbaa dhugitee gargar isaan baati moo maal gochuu qabdi erga inni isheerraa fagaachuu dideeti. Kana garuma seeraatu oduu deemtee seerri wanna godhuun qabu jechuudha. Namichi kana sammuu isaan deebisu taanaan. Innaa isin immoo maal jettanii yaadni keessan maal isin jechuu barbaada? Galatoomaa yaada keessan hundumti keessan komentii irratti barreessaa.